Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessatti fudhatee jiruun hidhamtoota siyaasaa 120 ol gadhiisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaaleessaa ganama har'aan tanaa sadaasa ja'a lixa Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee irratti fudhachaa jiruun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Injifannoo cululuqaa irreef gaachanni uummata Oromoo waboon bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessatti tarkaanfii fudhachuun argate keessaa tokko hidhamtoota siyaasaa badii tokko malee qabamanii hidhaman mana hidhaa waajjira poolisii aanichaa magaalaa Naqamtee keessatti dararamaa jiran erga magaalaa fi aanota magaalaa Naqamtee keessaa waraana bilxiginnaa hedduu ajjeesee garii booji'uudhaan hidhamtoota siyaasaa badii tokko malee hidhaman bilisaan baasee jira. Akka kanaanis hidhamtoota siyaasaa Oromoodhaa Oromummaa isaaniitiif yakkamanii badii tokko malee buufata poolisii ganda duwwaa 4-5 akkasumas mana hidhaatii fi dararaa guddaa kan masara kumsaa Morodaa keessatti argamu keessatti hidhamanii hiraarfamaa turan walumaa galatti ilmaan Oromoodhaa 120 ol gadhiisee jira. Manneen hidhaa magaalaa Naqamtee keessatti argaman kan ilmaan Oromoo lixa Oromiyaatii fi lixa Shaggar irraa ukkaanfamuu keessatti dararaa arganii fi halkan gadi baafamuudhaan ajjeefaman yoo ta'e torbee lamaan dura hidhamtoonni siyaasaa Oromoo 14 mana hidhaa kumsaa Morodaa cabsanii bahanii jiran. Hidhamtoota siyaasaa 120 kan ta'an achi keessatti kan hafan guyyaa har'aan tanaa waraanni bilisummaa Oromoo waboon bilisa baasee jira. Akka kanaanis tarkaanfii ilaaleessaa waraanni bilisummaa Oromoo waboon magaalaa Naqamtee keessatti fudhateen waraana bilxiginnaa irraa battalatti loltoota PP'dhaa 58 ajjeesuudhaan 40 akka madeessee injifannoo boonsaa galmeessee jira. Lola sadaasa ja'a bara 2022 barii saa 12 irraa qabuudhaan magaalaa keessatti eegaleen waraanni bilisummaa Oromoo waboon waraana gabroonfataa bilxiginnaa buufata poolisii magaalattii ganda duwwaa 4-5 fi masara kumsaa Morodaa keessaa du'aa fi madoodhaan adabuudhaan warra hafan gugsee baasee jira. Lola kanaan waboon duratti tarkaanfachuudhaan haleellaa jajjabaa irratti gaggeessaa jiraachuu fi du'aa akkasumas madoo hedduu ta'uu kan ibsan ajajaan waboo naannichaa meeshaalee waraanaa du'aa waraana bilxiginnaa irraa hiikkatanii bira darbaa jiraachuu himee jira. Tarkaanfii ilaaleessaa waraanni bilisummaa Oromoo waboon fudhachaa jiru kanatti waraanni bilxiginnaadhaa baaragee xiyyaara waraanaa magaalattii irratti naanneessaa jira. Gandoota waboon magaalattii keessaa diina haleelee baase ganda duwwaa 5 fi duwwaa 4 keessatti uummatni daandii irratti gadi baatanii gammachuu ibsachaa fi taateewwan gaggeeffamaa jiru ilaalaa jirtan manatti akka wal deebitanii naamusaan turtan gadi jabeessinee dhaamdachuudhaan dhaamsa dabarsanii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon aanota to'ata keessatti nageenya tasgabbeessee nagaan uummanni akka wal keessa socho'u gochaa jiraachuu ajajoonni waraanaa dirree irraa ibsanii jiran. Waraana bilisummaa Oromoo onkoleessa 30 takka irraa qabuudhaan hanga sadaasa ja'aatti gooticha waraana bilisummaa Oromoodhaa dura tarkaanfii waraana bilxiginnaa Oromiyaa keessaa buqqisuun eegale kanaan aanota 10 godinoota lixaa Wallagga keessaa guututti to'atee jira. Lola jabaa gaggeessee aanota kana dhuunfateen booda aanota kanneen keessatti nagaa tasgabbeessu namoonni hojii idilee isaaniitti akka deebi'an gochuu fi sochiin hawaasaa akka jiraatu taasisaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon qaama bulchiinsa uumame kanatti hawaasni akka hin jeeqamneef koree bulchiinsa bilisummaa yeroo ijaaruu fi uummatni rakkoo isaa jaarsoliidhaan akka furatu taasisuun nageenyi eegamee fi qabeenyi naannichaa akka tikfamu irratti hojiin hojjetame guddaa ta'uu ibsanii jiru. Aangaa'ota waraana bilxiginnaa akkasumas dabballoota isaanii sadarkaa itti gaafatamummaa garaagaraa irratti sirnicha tajaajilaa turanii fi mooraa waraanaa keessatti waraana bilxiginnaa waliin booji'aman akkaataa seera waraana idil addunyaa raawwachaa jiraachuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo naannichaa ibsee jira. Ololli tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhate diina buqqise cinatti dhiifamee miidiyaalee afaan Oromoo birootiin waboon naannoo qabatetti miidhaa nama irraan ga'aa jiraa fi qabeenya saamee jira jechuudhaan soba ta'uu jiraattonni himanii jiru. Duula waraanaa armaan dura gaggeeffamaa turetti qabinsa qabeenya irratti waboon hawaasa naannoo irraa komii qabaachaa turus duula ammaan tanaatiin garuu uummanni erga ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo dhaga'uudhaan hawaasni tarkaanfii fudhatame tumsuudhaan alattis sirna dabalummaa raawwates hin qabu jedhan. Waraanni bilisummaa Oromootis naamusa waraanummaa isaa eeggatee waan godhuu fi hin goone waan beekuuf loltoota diinaa qabatanii itti dhukaasan irratti xiyyeeffate lolaa kan jirudha malee hawaasa nagaa irratti tarkaanfii fudhachaa jiru kan hin qabne ta'uu fi maqaa balleessiin akkasii hawaasni Oromoo aanota akkasumas godinoota biroo tarkaanfiiwwan fudhachaa jiru abdiin eeggachuu irraa akka balaaleffatan gochuudhaaf shira hojjetamaa jirudha jedhan. Xumura irratti yaada isaanii yoo guduunfan lolli gaggeeffamu itti waan fufuuf
Ummanni keenya olola diinaatiif osoo hin burjaaja'in tumsa waboo gochaa jiru haa jajjabeessu jechuudhaan dirree lixaa irraa yaada isaanii kennan. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon ganama osoo namni sochii hin jalqabin magaalicha galan naannoo Booddee jedhamtutti dhukaasa guddaatu jira. Ammatti manuma keessa teenyeeti dhukaasa dhageeffachaa jirra kan jedhan jiraataan magaalattii nageenya isaaniitiif jecha maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafanne tokko Booddiin walakkaa magaalaa Naqamtee yoo ta'u Booddee irraa fageenya meetira 500 kan hin caalle irratti ammoo kaambii waraana mootummaatu argama. Dhukaasni gaggeeffamaa jirus naannicha sanitti akka ta'aa jiru dubbachaa jiran. Itti dabaluudhaanis kaleessa odeeffannoon jira ture waan isin barbaachisu bitadhaa suuqiin cufamuu danda'a jedhamaa ture. Garuu nuti waan akkanaa ni ta'a jennee hin jechuudhaan dubbatan. Dubbi himaan idil addunyaa Abaa Waboo Odaa Tarbii opereeshiniin gaggeessaa jirru kan itti fufu ta'uu himuudhaan kaayyoon isaanii caasaa nageenya mootummaatii fi kaambii waraana mootummaa haleeluu akka ta'e himanii jiru. Mootummaan hidhattoota kanneen irratti tarkaanfii akka fudhatu yeroo garagaraatti himaa turuu isaanii yaadatama. Haa ta'u malee haleellaa qilleensarraa hidhattoota irratti fudhatamuudhaaf walqabatee Wallaggaa lixaa aanaa Boojjii Dirmajjii magaalaa Bilaatti namoonni nagaa hedduun ajjeefamuu hedduun miidhaaf saaxilamuu maatiin miidhamtootaa fi maddeen buufataalee fayyaa irraa BBC'n odeeffatee jira. Isaan duras waraanni bilisummaa Oromoodhaa Wallaggaa lixaa aanaa mana Sibuu magaalaa Mandii Qilxuu Qarraatii fi Laataa Sibuu waraanni bilisummaa Oromoodhaa waboon akka to'atee maddeen BBC mirkaneessanii jiru. Haleellaa diroonii mootummaan bakkeewwan waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u jedhan irratti raawwatu walqabatee dhiyeenya kana imbaasiin UK kan Itoophiyaa keessaa miileen isaa gara lixa Oromiyaattii fi kaaba Shawaa Oromiyaatti akka hin deemne gorsuun ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfii guggubduu waraana bilxiginnaa irratti fudhachuu itti fufuudhaan diina du'aa fi madoodhaan adabee jira. Meeshaalee waraanaa gurguddaa murni bilxiginnaa kadhatee argate irraa hiikuunis dhagahamaa jira. Waboon ganama har'aan tanaa 35 godina lixaa Shaggar Ona Illuu Galaan gandaa Booqoo Hannoo jedhamu keessatti tarkaanfii ilaalessaa waraana bilxiginnaa irratti fudhateen 25 battalatti irraa ajjeesee 48 madeessuudhaan 5 jiraa harkaan qabee jira. Tarkaanfii guggubduu waboon fudhate kanaan dugda diinaa irraa meeshaalee waraanaa adda addaa dishiqaa 4 qawwee EKM-20 rasaasa EKM fi bireenii Jorooroo fi raadiyoo koolii 2 irraa booji'uudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee jira. Lola kanaan waraanni faashistii Abiyyi Ahmad magaalaa Geedootti baqachuudhaan madoo isaanii hospitaalatti yaalchisaa jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfii isaa fudhachuu itti fufuudhaan har'uma ganama godinuma lixaa Shaggar aanaa Dannoo keessatti haleellaa laalessaa waraana bilxiginnaa irratti fudhachaa jira. Oduma wal fakkaatuun waboon zoonii bahaa fi kibba bahaa keessatti diina du'aa fi madoon adabuu beeksise. Sadaasa 5 hambaan gooticha Olemoo Qilxuu waboon zoonii bahaa godina bahaa Harargee aanaa Kurfaa Calleetii fi Daawwee jidduutti lola kaleessa Sadaasa 4 ganama irraa hanga halkan sa'a 3tti gaggeesseen humna addaa Oromiyaa warra ofiin jedhuu fi milishootaa fi poolisoota idilee irratti tarkaanfii akkaan jabaa ta'e irratti fudhachuudhaan gooticha waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii bahaa fudhateen humna diinaa kana irraa 25 ajjeesee 44 madeessee jira. Waraanni faashistii Abiyyi Ahmad kun madoo fi reefka isaanii gara magaalaa Dirdhawaatti guranii yaalaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa godina Arsii lixaa aanaa Heeban Arsii ganda Shoophaa Bultum iddoo addaa Barruu jedhamtutti onkoleessa 30 takka Cibraan Jaalnadhii Gammadaa Buuttaan Heeban Arsii ergamtoota diina waraana maafiyaa PP maqaa sakattaa wabootiin bobba'an irratti haxxee hidhuudhaan waaree booda sa'aatii 9 fi daqiiqaa 50 irratti waraana bilxiginnaa 26 ajjeesee 15 madoo taasisuudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jira. Aanaalee godina Wallaggaa lixaa adda addaa keessatti lolli waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota mootummaa gidduutti deemuun cimee itti fufuun dhaga'amaa jira. Bakkeewwan garagaraa godinichaa waraana bilisummaa Oromootiin qabamee jira. Kaleessaa fi har'a magaalaa Najjoo keessaa lolli walitti fufinsaan adeemsifamaa jiraachuu kan himan jiraattonni helikooppitariin waraana magaalaa Najjoo irraa marsaa waan jiruuf namuutuu sababa kamiinuu walitti akka hin qabamneef sochii hundarraa of eeggachuudhaaf dhaamanii jiru. Godina Wallaggaa lixaa keessatti baatiin Sadaasaa sagalee dhukaasaa waliin kan eegalame yoo ta'u Sadaasa 1 irraa hanga guyyaa har'aatti sababa wal waraansaatiin sochiin hawaasummaa hunduu dhaabbatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Sadaasa takka ganama irraa eegaluun hanga har'aatti opereeshinii godina Wallaggaa lixaa keessatti adeemsisaa jiruun injifannoo argate aanota hedduu keessatti olaantummaa gonfachuutu himama. Jiraattonni aanaalee adda addaatis odeeffannoo dhugaatee himanii jiru. Inumaatu aanota akka Mandii Qilxuu Qarraatii fi Boojjii Dirmaajjii keessatti mootummaan haleellaa qilleensarraa raawwachaa jira jedhan.